لما تاخياتين اسد أفيرا يا سلام وي ما قرانا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا هردفتوتا شانا لكينيا بونسا تي في ورطاتا هندي كيسانو نگeenyi keessan badhaadha isiniif haa ta'u jenna duraan dursee gara oduutiyaatti osoon hin dabarreen duratti barsiisaa kiyya boonsaa international taekwondo kan ispoortii taekwondo eegalarraa kaasee ilaa qabattoo gurraattii tanarraa nagee galanni eega rabbiitii isaaf haa ta'uun ja'a gamanumaaniin gara oduu qabadhee dhiyaadheetti isinii dabra yaa tokko lola jabaa harrichaa fi harrittii jidduutti adeemsifameen addi harrittiin olutaaluudhaan harricha ilkee irraa darbiteetiin jirtim dura bu'aan ispoortii addunyaa obbo Qalalaw kan ja'amu dhiitichi addi harrittiin obbo harricha dhiitte kun isa aarsuudhaan manguddoo araaraa ta'ee isaan lamaan jidduutti argameetiin jiraam obbo Qalalaw gama haasoo isaan lamaan jidduutti yommuu dabru yaa addi harrichi hummee maaluma balleesse dhiitichaan ilkee irraa cabsita je'ee gaafate addi harrittiilleen deebisaa gaafiitiif akkana jette yaa obbo Qalalaw kiyya inni gama hudduduubaa kanaa dhufe harkanarra kaayyannaaniin dhiitichaan ilkeesaa irraa gannaqe jettee deebisaa deebisteetiif jirti obbo Qalalaw jecha isiin dubbatte kana keessa gallallaaluudhaan jecha kana dubbatee jira yaa addi harritti waan inni si gaafate tolchitee kannuufii qabda malee ispoortillee beeytu dhiitichaan ilkee irraa darbuun kee yakka jechuudhaan hamiza dhufaa jiru ganama sa'a 2 irratti murtiin hidhaadhaa irratti murtaa'uudhaan mana hidhaa Harshiim ja'amu keessatti hidheetiin jira gamanumaan gara oduu ispoortiitti isiniin dabraa kaleessa galgala barsiisaa boonsaa international taekwondo namni ja'amu haasawa babbareedaa chaanaala keenya boonsaa TV irratti taasiseen ispoortiin fayyaadha ispoortiin jaalala ispoortiin misooma ispoortiin tokkummaadha jechuudhaan kaleessa galgala addunyaaf gabaasee jira gabaasa isaa kana nama dhiisii bineensonnilleen dhagahanii jiru barsiisaa boonsaan halkan tokko osoo karaa deemaa jiru waraabessi tokko kararratti isaaf bahee itti fiigee yogguu kana barsiisaa boonsaa waraabessa kana arkuudhaan teknika ispoortii keessaa tan maqaan isii Yoobchaagii jedhamtu gama waraabessaa achi diriirse yogguu kana waraabessi rifatee achi utaalee jecha kana isaan je'ee barsiisaa ammaan si beeke akka ati barsiisaa international taekwondo taate Yoobchaagii tee oowwituu tanaan addunyaarraa nun galchin jechuudhaan itti dubbate barsiisaa boonsaalleen yaa obbo Waraaboo eessatti na beeyta jechuudhaan gamasaa dubbate obbo Waraabolleen akkana je'een galgala takka si haasoo babbareedaa chaanaala keenya boonsaa TV irratti ispoortiin jaalala ispoortiin fayyaadha ispoortiin tokkummaadha si ja'uun alawaadaa haadha mixmix bakka qibaabaa fi maasasni jiru san duuba taa'ee si dhaggeeffadhe jeeni gamasaa dubbate barsiisaa boonsaallee yaa obbo Waraaboo erga kana beeytu taate nuti mee maal akkasi gargaaruu barbaadda je'een obbo Waraaboo deebisaadhaaf akka kana je'e yaa barsiisaa boonsaa ani barataa kee ta'ee Yoobchaagii oowwitu reefuun tana naan rifachiifte san na barsiiftee siinara kilaba keetii ta'uun barbaada je'een barsiisaa boonsaalleen akkana je'een humaa rakkoo hin qabu atummaan obsa qabaannaan Yoobchaagii takkittii san dhiisii teknika biraatu baruu ni dandeessa je'een obbo Waraaboo gammadee gamasaa achi utaalee itti maramee dhungoodhaan mallaasaa keessa hogguu 100 dhungatee umurarratti iddoolleen bineensota godina Harargee bahaa bakka mukkeenii fi laggeen heddummaatan irratti kilabni akka isaaniif ta'u waliigaltee waliif mallatteessan kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya barsiisaa keenya Saaboon Boonsaa international taekwondo kan ta'e nama dhiisii bineensonnillee mallaa tana keessa osoo dhungachaa oolanii bulaniihu jaalaltisaa akka isaan keessaa hin baane isinuu ni murteessitan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduun yeroo arraa qabadhee isinii dhiyaadhe hammanuma torbaan dhufuu oduu biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaannu turaa isiniin jenna guutakka hofla mataa kiyyaatiin isin afeeraa
يا سلام وي ما قرانا لكم واو I love you سنين جالد بيب warreen akka xiyya kanatti khofluu barbaadan na cinaan tatteeysanii kunoo kursiinis balloodha na cinaan tatteeysanii qas jettanii dasraa jechaadha khofluu ni dandeeysan dhuftanii yoo khofaltanii bashannantan anis isinii wajjiniin bashannana gaarii ya salaam way wagaran rukbe ya rabbi akkanatti yoo khofluu barbaadan bashannanni kunoonu bira raadha ra fagakta ragaa jecha dhuftanii bashannanuu ni dandeeysan chaanaala keenya Boonsaa TV subscribe godhu hin dagatina akkumaan dheengadde isinitti himetti irra deebitanii hin dagatinaan isiniin jaa ammas warreen irraanfatta yoo jiraatta yaadadha waaw